Oromoo irratti qofa appilaayi ta'amoo seerri biyya kanaa. Amantaan biyya kanaa kan kabaja kan argatu Oromoo yoo hidhu qofaa hiiku. Kana warri mootummaas beekuu qaba. Nama nu hidhamuu qaba jedhan hunda deebistee jara gammachiisuudhaaf kitaaba qulqulluudhaan dubbisa beektaanii hojii ergamtootarraa boqonnaa 12 irratti namichi Heroodis jedhamu tokko jalqaba nama Maarqos jedhamu tokko morma isaa muree ajjeese. Erga ijoolleen kun kaatee dhayti nama hin qabdu ta'a. Ta nama qabdu nasiib. Ta nama hin qabdu tuni bar ifiif maallaqa ergee fideemi uleetu eeggataa jechuudha. Kana caalaa Oromoon Amaarota eenyu dubare hin jiru. Oromoon Amaarota yaa asli baas wallahi. Bar gurbaa Oromoo qaatiyaana godhee barsii mutti hin jiru asli. Barbaadamu jira. Afaan Oromoo dubbata. Siyaasa keessa egaa abdii wallaggaa tokko jiru. Ayyalaa kana chiggarteeti. Ayyalaa kana beeku waa bakka irraa fidanii abdii sanii faaran beekanii. Araba fidanii bar qawwee si gubbaadhaan yooti ni fincaarettee achi deemuun hin jiru laa qawwee si godha seera daaratichi. Oromoo rakkata si kofalta yookaan. Jechuudha. Isinii galee ijoollee illee garuu hin beekan kaa jarri Araba yoo dalagaa jedhanii duuka fiigan hin beektaa. Mee namni tokko laalammaa asirratti Dr. Asli dhage namni tokko ka dallaalaan deemee biyya kana dhufee dallaalli akkasitti fannise jira. Tokkicha sanarraa dubbatanii deebee warri gaaraa dhagaa keessa gala dhagaa gubbaa ciisa. Gorfaa san keessatti fannifamaa jira argaa jirtan gorfaa ajaa'ibaa babbareedaa. Akkana kun. Eessaa dhufee gorfaa gaaraa ka'ee gorfaa kamtu gaara keessa jira. Laal Dr. Asli bakka tanarratti abdiin dhugaa jee. Warri kan ammas wanni gartee warri dallaalaan dhufee gartee rakkoon qunname hin jiru. Haga ammatti argitanii jirtu hin jiru. Warri kan raafame faanoo jaamu. Sa'aatii ammaa kana amarri yoo nama moggaa jiraate ani miskiina karaa deemu hin tuqu wallahi. Dhugaa feetaa miti. Miskiina hin tuqu. Itoophiyaa irraa dhufe miskiina dalagataaf dhufe. Faanoo yoon barbaade ayyoon amara barbaade. Biyyatti galee rukutu. Waan kana ta'eef Oromoo wanni beekuu qabdu nama 700 maal kaas jala jiru. Wanni beekuu qabdu arraas boruus namni kun baay'inaan miidhaa adda addaa kan gaggeessaa jiru naannoo waadii dawaasira akka abdiin jee qubaan qaba takka takkaan jechuudha. Shamarran Arabaa waltaanii shamarran jechuudha. Mana Arabaatti uguramtee asii dhage ji'a 3 moo 4 dura siifin hima. Mana Arabaatti uguramteeti dallaalaan dhayite nagaan dhayite dalagachaa jirti. Arabni sun jarraara garuu. Arabni sun jarraara Arabni sun maal godhee hindala iduu jeen dirqamatti reyaala 700 hindalagu waan dallaalaa dalagee fiteeti dallaala kiyyatti na deebisii jetteen. Sin deebisuu jeen na deebisii jetteen ni dide jechuudha. Yeroo kana ujoolluma re'ee eeyduu oorota keessaa qaba masraa keessaa. Itti dawwalee. Aboo artistiin guddaan Oromoo kun maal ta'e maqaa faanoo moggaafate murteessaa maal taate? Isinurraadhis haa moggaafatu ijoolleen. Baay'ee isaaniin beektu. Namni taddaa koo mee koo gurbaa kanan dubbisinii koo asli. Dhagaye shamarreen san jechuudha. Harka Oromootiin. Rukutamtee jechuun reyaala 5,000 maal ture reyaala 5,000 gaafatan jechuun Arabaa waliin wal ta'anii ijoolleen Oromoo shamarran illee yeroo tokko akkasitti irratti hojjetamtee jirti. Obboleettiin mucayyoo sanii jechuun firri mucayyoo sanii reyaala 5,000 san irraa kaayeetuma eenyutti iyyata nama guddaa nama miidiyaas hin beekne namas hin beekne garuu suudii kana keessa jirti. Narratti dawwalamtee akkana naannoo kamiinaan jette ittiin dubbadaniin gaafadde. Afaan Amaariffaanatti dubbate ji'a 3 duraa bar. Wallahi shamarree jechuun daa'ima xiqqaa dalagatee waan dallaalallee firraa fixee dalagaan tunnaan taate yookaan reyaala 700 hin dalagu dallaala kiyyatti na deebise naa dawwalii hin dawwaluu jechuudhaan Arabni walii galtee Oromoo wajji qabaachuu naannoo waadii dawaasirii fi naannoo kamisitti jechuudha. Akkasitti mucayyoo san birrii 5,000 osoo tumanii Arabni yeroo takka isaatti nu dubbisa. Yeroo takka ammoo ijoollee gartee afaan Oromoo afaan Amaaraa gartee sirriitti hin beekne tana akka afaan Amaaraatti nu dubbisu jira.
Nin gorraa jaa qaleetiin isin garsiisaa jaa. La waan kana ta'eef dhugaadha arraas boruus wanni kun warra gaaraa yoo jaamtu nama gartee maqaa warra gaaraatiin daldalachaa jiru malee warra namni hin beekne namni biyya kana hin beekne amma Dr. Asliin ni beeyta biyya kana keessa dabarte ni beeyta as turte dallaalallee beeyta. Namni gaara keessatti nama qabee waan kana hojjetu hin jiru. Hojii ofiitiifi bara dalagaa ofiitiifi. An amma biddeenni kiyya na duuba laaqama. Jaafeetu waan kana gaara kana keessatti hojjetee yoo jaan nin beekama ittiin beekama ka ol kute kana bira kute ka rakkoon irra geessee na bira kute boru deebi'ee nama kanaatu achi jira maqaan kiyya na badaa deema hojii kiyya na badaa deema jechuudha. Garuu ilmaan Oromoo duraan du'a gaara kanatti mormatu na raacita duraan du'a. Garuu ilmaan Oromoo irratti miidhaa hin fidu. Waan kana ta'eef warri gaaraa warri dallaalaa akkuma waan jee tokko ni jira badaan dallaalli sunuu eessa jira gara Yaman jira as hin jiru. Suudii keessa dallaalummaan jaame hin jiru. Ni beektaa asli hin jiru dallaalli waan jaame suudii keessa yoo boqonnaa faadhaaf deeme malee. Warri gaaraa immoo waraana dirqama gaa yoo waraanni gaaraa kun hin jiraanne namni Arabaan nama wal qunnamsiisee nama kana fi'ee nama kana cinaa dhaabbatee shiftaa irraa eegee maal godhee gaara keessa wajjin jiraatu kun yoo hin jiraanne waraanni gaaraa kun ilmaan Oromoo badeetti qisaasama ka biyyaa beelleen tokko kana jechuudha. Ammoo yoo dallaalli hin jiraannes namni rakkootu namarra ga'a. Waan kana ta'eef gaara marbaatii fi gara waadii hamar kanatti yoonii fi gartee wanni akkanaa kun hojjetamee qabatamaan jiraatu taate olaa ba'u namni waan akkasii quba qabu. Garuu Dr. Asli mee gurbaa reefu fannoo joosan. Khafannoo jee maqaa qabu sanuu mee ol deebise yaadee isaa tosoon hin barin maaliif deddeebifte? Obboleeyyan carraa kennaa nambaa. Ifamu maa waliin waa tokkoon dubbadhee. Asli numaan dubbisiin hin seensisin mucaasan. Bakka Tura aboo wanni deesanii dandamee carraa xiyyeetan fayyadamee ba. Obboleeyyan kiyya galatooma hundumti keessanuu asleetillee galatoomii asirratti naaf yeroo kan keetii fi Oromoon gaafa of ta'ee lafaan kaane harka harmaa fi harma naqattanii harka naqatina dallaala maqaan dhayina amaarri nutti ka'ee jira. Ani akka mataa kiyyatti kamisan jira hedduu dalagarraa bahe ilmaan Oromoodha sababa amaaratiif jecha. Dallaalli karaa kana dhufu biyyarraa kaaseeti Suudii mootummaa Suudii shortaa dabarsee gubbaa tana dhufa 25 namni gaafatan jiru dallaala harka harmaa fi harman kaa'ina. Diina ofirraa lolla jettan ka'aa lola. Kaanee tokkummaan haa lollu dallaalan sababatina Oromoon silatti walirratti malee waan takka hin beeknu. Dallaalli makiinaa takka gaafa yaabbattu maallaqa kan keetii yaabbatta ittifaaqa yaabbatta gaafa bakka san geesse maallaqa kaffaltee biraa deemte. Obboleessi kiyya kaleessa dhufe riyaala 500 karaa kanarratti beela fi yookiin dheebuun du'a jee dallaalatti haasa'ee dhufeen 500 bichaa na gaafate kamis gubbaa baase wallaahi rabbiin naan shahidi. 500 dallaalan ilmi Oromoodhaa tokko kan 25 30 nama gaafatu eessatti dhageessan. Dhiiraa mihi shamara kan gaafatu hin jiru. Dhugaa rabbi yoo haasun. Xaayif keessatti kaleessa nama hedduu tumte. Harka hiitee tumte. Ijoolleen sun itti kaadeeti warri manxiqaa san jiru kaadeeti ummata ijoollee tumamte san harkaa baafte jechuudha. Hoo of taanee lafaa kaanee waan kana ofirraan dhaabne amaarri sirraan dhaabbattu. Hin dubbatiin waa'ee dallaalaan dubbatiin waa'ee nama tumamutti jiru hoo kajeelte kaa ofirraa lolaa jaa. Bakka jirtanii kaa ofirraa lola hoo loltan malee armaa sagalee amaaraaf ta'uu innurraa dhaaba. Dallaala jettanii dallaala maqaan tureessina. Dallaalli maallaqa ofiitiin dhufan karaa kana fuudhee dhufan Suudii baasa beelaa dheebuu raashina Suudiitiin ummata Suudii kana Arabaan wal ta'ee raashina itti baatee karaa kana odoo beelli lafatti hin kuffinne gubbaa baasee 5,000 oo dhalaa taate 7,000 8,000 gaafate dalagaratti of hoo maallaqa qabaatu maatte dalageeti dalagaa ergateet irraa kaffalata. Dallaala maqaan dhayinaa yaabboleeyyan kiyya. Nuyi akka nu qabattetti maqaa Oromummaatiin tumamutti jira. Mucaa dhiyeen gaddaa arsiidhaa san ana ofiifan qaama kiyyaan bira dhaqee mucaa san fuune. Ana namni sagalee bidiyoo isaa harma jalatti jira waraabetan jiru jechuudha. Ofiifan dhannee mushaara kaffallee bakka inni tumamee fuunee obbira keenya halkan gallaba bidiyoo waraabaa turre jechuudha. Namni kana godhutti jiru
ummata Amaaraati malee Oromoon akka dheengadallee gaafa mucaan sun tumamu nama hedduutun Oromoo wallootu waan akkanaa godha Oromoo waan akkanaati aboonu kaanet ofirraa lolla dhumnuun dhumuma biyyattii dhumutti jirra asitti dhumutti jirra hoo teenye laalle jarri nama tokko bira taa'eeti nama 6-7 taa'eetuma halkan karama namaa bobba'utti jira. Nama dalagaa qabu nama tokko bira taa'eeti nama 6 bira taa'ee halkan Oromoon eessa jirti bakka tam jirti jee bobba'ee ummata keenya guurutti jira maallaqa mi'eeffate. Nu immoo hoo kanumarra teenyee Oromoo irratti harka quba qabaanneetuma Oromoo maqaa dallaalaa akkana nu godha jenne diina ofirraa kutuus hin taane bakka wanni tokkummaan keenyas hin jiru ofumaa keenya akka namnilleen hoona anillee waanan dalagu taate hoosin gadi mataana qabdan kala sittan dhiisa diette hoonan immoo armaa ka'ee sababa lammii xiyyaati sababa ummata kiyyaati Oromootiin waan tokko hojjadhe anillee nan arrafama maaliif hattuu naan jettarre ani immoo kan roorroon narra guddattee tan ka'e kana amma nu dalagaa dhiibne jirra nu amma dalagaa itti dhiibne ni dalagaa biraa yaani maaliif karaan dalagaa dunyirsila wal keessa jira arabni hoggaa nama fudhatte bakka namaan dhattu hin bi'en amaara biraa nama dhaqu Tigree nagaa wajjin taa'utti jirra dalagarraa yaani kara jirru maaliif yaane bakka itti dalaga nu dhabneetti kaanellee nu hilleen akka feene goona jenneetuma yaane kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya waan tokko hin dubbatina waan tokkollee waa'ee dallaalaatti hin jira hoo dubbattan waa'ee akkaataa itti kaanee waan kan ofirraa itti himnu hoggaa armaa tumne hin dhaabbatti ishiinuu jaalattee hin dhaabbattu hoggaa itti kaane jechuudha dawaasir keessatti tumutti jira riyaa keessatti tumutti jiran kamis keessatti xaayifitti jiddatti kun guutunuu dallaalan karaa kana jira jiddaa fi xaayifi riyaa jira dawaasir jira dallaalan afaayyaarra jira waggati jira marbaa warra armaa nama guuree dhufu malee dallaalan miilan deemuu dhiise makiinaan fuudhee mushaaran fuudhee hoggaa shabke ol dabarse huduuda ol dabarse makiinaan fuudhee bakka maallaqaattiin dhaqee birrii ofiidhaa irraa fudhatee deema ilmaan nama wal bi'een dallaalaa namni irraan deemu nama ofirraan malee numan deemu nama abbaa beeku haadha beeku akkasirraan deemee beeku yoo dhabellee dallaalaan deemi dalagiinaa kaffali jaa maaliif gamta wal beekaniif gamta biyyattii tokko taateef dallaala maqaan dhahina haa kaanu ni ofirraa haa ittiif nuun sinin jedha. Mee yeroo takka asli ifama wali. Ahmad carraa asli guutaa kayyalaa kana carraa kanneef. Okay warra carraan argatanii kennasle. Galatooma bagana gaannoo iddanii. Garuu dhugaa jirurraa maynee soba dhugaan fakkeessinu. Ani wannaan irra beeku duraan hin haasawu. Dallaalotiin ilmaan Oromoo akkam godhu jirti. Amaarri Amaara caalu ni beektaa? Oromoo Amaaroftee jira. Oromoo Amaarofteetu Amaara caala. San diinatti beekteeti ofirraa qolattaami. Oromoo Amaaroftee kan ilmaan Oromoo dhiiga dhugu jiru kana maqaa dallaalaatiin. Dhibbaa dhibbatti waan hin beeku ragaa hojjetu. Amma dubartii shamarri ni dhufanii gabbu'an bahara irratti maallaqa liqii fuudhuus wali qabeetti gata erga maallaqa irraa gaa erga bira dhayitiimi hin gaafanne isin kun eessi deemtaa hin gaafanne bira dhayinaan nama yoo suutii qabaatte nasiiba rabbi tolche ulee alaa baate nama qabaachuu baatti caafaa qaamteeti akka ajaa'ibattu mamtee dachee gandi biyyaa qabu gurgursiisanii naysiisan ebelu wal beeyna wal sobuu miti anis namumaa jiru soban dubbatina soba yoo dubbatan soomni kuni garuu waaqa birattis lafarrattis isin qabu tokko jira Oromoo Amaaroti ta Oromoo miskiina biyyaa dachii gurgursiiftee nama fiifuu miskiinumarraa biyyaa deeme maallaqa buusisu jiru Oromooti. Ta Amaaraadhis Amaarri waan lolli dhufe hojjechuu danda'a kan diinni nu warra inni raawwata. Oromoon Oromoo raawwattoo diina. Maa wal soona soba fakkeessinaa kaa. Ayyala deeqanti shannaadha Dr. Asli. Yaa. Amma beekadhu qaama dallaalarraa akka gurbaan kun siimu jiru beekadhu. Ka shurraabii adii kummoo. Qaama dallaalarraa ibere. Bakka waliigalaa dhalaan itti guutu bahararraa tarsimoo tolfatanii warri as tattaa'uun gamatti maallaqa dallaala gamaatii erganii maallaqa erganiif bitatee mulii isa kana bira dirqama geessan maatiif ka gamaatu biraan gaa kan biyyaa
biraan deemuli kunuli waan fedha irra dalagee jechuudha ilmaan Oromoo irratti. Miskiinoo waan qabne dachee gurgursiisa. Osoo naati bochuu deemanii gandara deemanii walitti guuranii tarraa kafalanii beekaman. Eenyu Ayyaash Ali Saabit ilmaan Oromoo osoo Oromoon tumtuuta duutu hin jirtu maaf sobdanoo Amaarrittiin akka fedhe haa godhu mirga qaba. Maaf sobdanisin Oromoon Oromoo ajjeestu halkan guyyaa qamaatanii itti ooltanii halkan irra bobbaatan Oromoo irratti hin sobina. Ati gaara Ilmaan Oromoo jirta. isintu cafaqee diinallee karaa itti garsiisu jiru. Ayyaalo. warra yaman Yaa jibisan irraa Gaara jirta ati. ani hooshaan jira waliigala bakka namni itti bu'u. bakka namni itti buusan jira Maallaqa yaman hooshaa ergan maallaqa gubbaa nuggata ergan fudhatan. Namni kun nu bilbila quba qabna nuti. Nama kana bilbileeti nuti quba qabnaan beekan. Ayyaalaw dirribaadhaa warra bishaanirraa nama qeebalee Ayyee. warra isaanii wal didee achirraa beeksanii tokkoffaa ni beekne jechuudha. Warri gaara kana jirru guutuun ni beekne isa kana. Jibaa. Ani dho'isaan hin deeman. Akka mataatti jetti dho'isaan hin deeman. obboleessa kiyya isa baharirraa raasa'in waa'ee suudii keessa baanani waa'ee huduuda baana waa'ee ummata amma harma walitti nama utumutti jiru waa'ee inni huduuda inni bishaan baharirra jiru suni abdulqawwiin amma dura nama utumutti jiru abdulqawwiin amma dura nama utumutti jiru achi gaditti Bahararraa bitattan. Carraa wali eegaa doktora. dallaalaan keessan Ahmad Jaabir carraa wali eegaa. Ayyaalaw dirribaa godhatamuu qaba. Warra afaan Amaariffaa qofa dubbatee maallaqa nama buusisaa jiru san inni tokkoffaan. Ayyaalo. An kunoo arragaa wajjin isin kenna keessaafuu warri Ayyaash jirtan. Ati amma alaabaa Oromoo baadhatee as gubbaa taa'u kun waan ati hojjettu qabataman. Intala Oromoo halkan caafaqaa bultanii of bareechitan. Of hin bareechina wal beeyna. Tokko wal beeyna. Ayyaalo. Amma gaafin kenna. Yaa. Ka intala Oromooti miti ka intalaa miti. Gaafin kenna amma warra akkatti fannifamee tumaa jiru kan na dhagaye. Gaafii kiyya. Okay. Gaafii kiyya dhagaye. Amma warra akkatti viidiyoo tumaa viidiyoo maxxansu kuni maxxansu afaan Amaaraa itti haasayaa enee faannoo nany ante gaalla birri 15,000 fidi 10,000 fidi namaan jedhu ka afaan Amaaraa haasa'u kuni Oromoodha moo Amaara akka ta'e odeeffannoo Oromoo Amaarufte. kun deebiin ta'u doktora kun deebiin ta'u dhiifama waliin Ayyaalo kun deebiin ta'u Oromoon Amaarofte sun eenyuun eessa jirti Oromoon Amaarotte kafaannoo himattu Oromummaa isaatiin hoo dallaalaa taate dallaalummaan ku'a inuma ku'a dallaalaan maallaqa ofiitiif yamanii taa'utti jirtan isinuma bu'aatutti jira yamanii taa'e isinuma bu'aatutti jira yamanii taa'e baariidha Abdulqawwii wal taataniituma guurutti jirta yamaniin isinuma guurutti jira eebaa kana taate ammani dalaganneeti amma re'ee maqaa saba biraatiin warri buusittanis anniin warra re'ee ila dhaggeeffadhu dallaalallee miinu warra re'ee dalagatu abbaate ila dhaggeeffadhu dallaalallee miinu warra re'ee dalagatu garuu haqiiqaa jirtu waan Oromoon Oromoorratti dalagatu hin agarrini hoo sodaadhe jey hoo lafaa ka'ii diina ofirraa lolu jey taa'i deemi ol deemteen dubbatini duuba kanaa keessatti garte inni yamaniidha jalqabni yamaniidha waa'ee Suudi Arabiyaa keessatti Obsi mee Ahmad ati re'ee idaa sababa Amaara jabaatteef dalagaa irraayyuu wal kasii irraa baateette galatoomi ayyaaloo kanarraa gaafii qabaan. Oromoo Amaaroo itti ta'amma viidiyoo tumtee ijoollee Oromoo gadhiiftu sanniin keessaa akka fakkeenyatti warri ati maqaa beektu jira warra nama tumusan. Sobaas himuun barbaadan. Wanniin irraa itti jechu jiru ni beektaa? Viidiyoo mucaa deengatti mucaa arsii irratti hojjetamte booda wanni kun dhufe malee immoo cafaqamuun ilmaan Oromoodhaa tumamuun itti jirti bara dheeraa. Sun immoo akka carratti itti fayyadaman Amaara fakkaatanii hattoonni. Dallaalli dhageeffadhu kaa'ame.
Waa takka sitti hima. Dallaalli Faannoon baay'een keessa dallaalli jiraatu. Keessatti qoradhaa nurraa. dhagaya. Dhugaan Dallaalli dubbatamnaan fannoo taana. Dhugarratti fannoo taana rakkoon qabu. Sobarratti dallaalli Oromoon taanu malee. afachuu ayyaalo dallaalli yoo ati Okay. maallaqa walii galteen hin kafalin yoo warri ati bira deemtu silkii sirratti cufate himati tuma sitti ifaajessi fide rakkoon qabu sun tumaa rakkoon qabu garuu ambar su'uudii taraa koo tokko deebi'ee hin beeka yaman illee taa'ee hin beekaan si galee yeroo mubaaharaa san alfeessi taa'ash achi ture karaa su'uudii Itoophiyaa caalaa beekas hin jedha amma karaa marbaa kana farshaa kana jallaa kana minaaminii kana hunda hin beekaan. Karaa ga'aanulleen hin beeka karaa maal jettaniin karaa Hussein lafee faa nama oofan tokko asiin karaa naajiraan illee hin beeka diizaan illee gaafa cufatiin deemaa ture hin beeka hundaayyuu hin beeka sigalee kamis dhiyoo kana banamee iyyuu malee duraan namni naajiraan himaa fi diizaanii kanan achi seena kamis dhiyoo kana kamis yeroo gabaabaa waggaa 8 ga'u dhiyoo kana kamis ka baname ka eegalame jechuudha kanaan karaan cufannaan. Amma akkasiin jechuu barbaadu ayyaalo Oromoon Amaarota afaan Amaaraa haasayaa 25,000 riyaal hamta 30,000 hamta namaan jettu Oromoon afaan Amaaraa dubbataa tawakkalataallee kararraa qabdee tumtu kun amma laal dhibbaan dhibbatti warri viidiyoo waraabamaa jiru kuni warra baararraa bu'ee rukkaaba nama 60 Doktor Azli Noofi. nama firee tokko lama ka karaa deemu qabanii tumaa jiran bakka dalagaatiif Mee tumaa waan jiran. mi'aawaa wayiitiin siimaa dhagaye waan amma ayyaalaw nan beektu. Carraan balleessin gaaffii nan deebisu si wajji wal baruun barbaadu cufatu Oromoo maayikii meeqaa kee. nu jala jira ture Oromoo 800 nu jala jira. Ayyaalaw kun Oka cufa an deebisa. ati ammarra Cufadhu. daada jirta takka kabadhu Soja- ati ammarra daada jirta No. namni wajjin turte ziyaashoodhee wajjin. Cufadhu si wajji haasa'uun barbaadu. Adanirraa nama qeebaltee cafakaan Asli. turre bo'ati. Mataan Asli, asli. jiroote waa'ee keetii haasa'uu feete. Ati amma Asli. yaman radaada Dhaabbadhu siif hin deebisanii. Asiin Ayyaala deebiisin kana yaadatu waa dhaabbatu dhaabbatu. Asli dhagaye. Ayyaala isaa gahan qaba. Isa kana Oromoon Deebisaa ariiseeti gahan qaba. ziyaashoodhee nama jaamu wajjin adanirraa baararraa nama Amma qeebalaa dubbii. ari'anii ammaa Waay, kana waay, radaa jimaa arabaa keessa jira inni kun barbaadamaa jira. Jima arabaa keessaan jira akkasuma qabadhu. Akkasuma qabadhu siin jesiif deebisaa gaanaa qabu siif. Waan hangana beektuu Edaa. jeetiin cal jeetaa'u jira hangana beektuu jeetiin cal jeetaa'u jira. Ati. Asi beekuudhaan Tura barbaadu. tura. Si beekuudhaan barbaadu. Hundumti keessanuu tura. Mee waa'ee ajandaa keessanii waa'ee wal beekuu keessanii otoo hin taane waa'ee akka ta'an wal mari'annaa dhaabbadha. Dabaree dabaree naasoo Inna naani. siraata godhaadha. Anis deebisaa kiyya ni kenna. Maal jedhaa Ayyaaloo malee hundi keessa minuutti Wanni godhadha. Oromoo Yaadee minuutti afaan godhadha. Amaaraatti dubbatee cafakaa Cufadhu. isa kana. Ati of faarsitamii ofuma yeroo of faarsuun kee of faarsitaa cufadhummaa. Uffaarsuudhaa miti uffaarsuu miti. Dhageeffata amma. Hidhannee gaara Dhagayaa. jirra. Ammas boruus Dhagayaa. jechuudha. Baganaa dhufu Jaafe, Oromoon cufadhu. bakka si dhageesse. Amma cufadhu. Bakka ati jirtu. Jaafe Eh? Awwa gubbaa kanaan na danfise awwa boleessoo barbaatii meeqa barbaadamaa Laa cufadhu. Egaa dhugumaan dubbadhe si danfisa dhiigaan taphachuun hin jiru sobaan. nuti dallaalaa miti bar dhaggeeffadhu ati ziyaashoodhe wajji maal akka hojjechaa turte si barbaadaa jirraa barati. Niin deebisa. Bar Ati deebisaa siif ammoo kennuu deema. gootni sun Oromoon jechuun gurmiin seeraa alaa ta'ee Deebisaa wal sii ijaaramu. kenna. Gurmiin sun si isin diigee qabadhaa Oromoo namni dillee jala jirtan kun nama 900 jala jiran. An deebisaa gaan sii kenna. Na dhagaye. An deebisaa Ayyaalo. gaan sii kenna. Okay, ayyaalo. Ayyaalo. Amma gaafiin xiyya tokkoffaani. Gaafiin xiyya tokkoffaan. Okay. Oromoo Amaarota. Ayyaalaw jechuun nama oosha ziyaashoodheetti haayilaandii namarratti bassaa ture. Namni biraa haasawaan dhugaan Dalwaalli mul'isu. seeraa alaa Dhugaan dabaree dabaree naa buqqaasanii ta'u. ziyaashoodheedhaan wal dhabanii faca'anii warra Yaman keessatti dhokotee jiru jechuun inni kun. Amma dhimma Wanni haasawa dallaala dhiibbee kabiraan haa ta'in. eegalee maali beektaa? Dabaree xiyya Inni naa kun ta'u. jechuudha Ilaatiin dhaabbadha. sooban eegalu. Ayyaalo dabaree Dhugaa ayyaalo haasofna, dhugaa jaafe haasofna. godhadhu dabaree sigaa. Mi'uutu godhadhu. Mi'uutu godhadhu. Okay. Asli dhageeffadhu deebisaan sii kenna. Gaafachuu anama tokkoffaa irratti ayyaalo wanni barbaadu waan an tokkoffaa irratti wanni barbaadu. Deebisaa tokko Dura dhagaye. Yaada kanaan kiyya dhagaye. xumurata. Yaada waan ani isin irratti mariisee irratti mari'attan malee waan biraa miti. Tokkoffaa irratti wanni barbaadu akka amma isin asitti afaan wal fuutanii yookiin rukkaaba wal jala hattanii
yookiin wal dhabde ta'an dura wal dhabdan minaaminii kaaftanii boru waraanni keessan gaara keessatti wal fixuun barbaadu. Takka jedha. Ani hin beeka dallaalli hunduu akka waraana qabu hin beeka. Siigalee akka boru rukkaabni kee haxamee sababaa sanii atillee mootuu rukkaaba isaa ka baararraa dhufu radatti qabatullee hin barbaadu. Ani waan beeku hin waa'ee dallaalli guutuu kanurraa akka kaase amma isin telefoona galchirratti wal beekne malee an dallaaltota hangafoota keessan gaafadha. Jawwee fa'aan saahiba ture, Mutarwee fa'aan saahiba ture, Huseen Lafee fa'aan saahiba ture, Qayyoo fa'aan hundi isii tarabeen hin jiru gaafadha. Abdallee Baalee fa'a. Jarri kun dalaala miti warra nama maqaa isinii waame kun afaan muddaa fa'a. Isinii galee? Hasan Baalee fa'a dhugaadha sirri asli. Okay. Ani dalaala duri hundi amma warri maqaa isin dhaye kun wallaahi warra wajjin nyaanne hundi isaanii hiriyoota kiyya. Ani hin beeka isinii galee. Garuu maaliifi anamma hagayna ijoollee baroodaa Aadamiin fa'a Aadam biyyee fa'a hundi isii saahiba kiyyaan bakkeen ani irraa wannoon beekne jiru. Mucaa eenyu ka Baalee tokko fa'a maqaa ka jaartiin isaa warra Harargee tokko eenyu maqaan isaa dheere eenyu maqaan isaa hundi isii jechuudha. Ani hin beeka dalaala hunda. Garuu anamma maal barbaada? Akka isin gadoo walloltan hin barbaadu. Ani ka barbaadu rakkoon kiyya dallaala irraa miti. Rakkoo dallaalaan qabu. Dallaalli nama tumuun homa jiru. Karaasi oofa. Hooriyaan kun dafeen deemu. Hiriira walitti qajeelu. Minaamin maallaqa waadaa seene yookiin warra silkii itti cufata. Fira achi qaba jedhee yoo achi ga'eef silkii dide jedha. Hin beeka namni kennallee rakkoo qaba. Ifaajanii karaa kana fidanii yoo inni achitti gidee bakka hin ga'e birrii kennuu dide tumuu miti yoo ajjeesellee rakkoo miti awwaaluuf sharxii akiru salaamaa ofii beekee itti seene waan ta'eef. Sanii miti hankiyya. Ani rakkoon kiyya ka barbaadu maa inni isa dallaalatii miti. Dallaalummaan karaa rabbiititti illee bar yoo kanamma ayyaaloo sanarraa fuudhii radaan nagayi. Radarraa fuudhii kamizmishiitiin nagayi. Kamizmishiitiin fuudhiitiniin yoo waalii dawaatiniin nagayi. Birrii 500 sii kennaa 2000 sii kennaa jedhee walii galle. Haqa san teeta walii galleensa yoo fudhatte haraama miti halaala sheek abbaa fedhanii fidaa gaafadha. Dallaalummaan zabana nabii kennatu jirti alayhi salaatu wassalaam. Si galee haraama kataatu akkami yoo waan itti walii galtan san dabarsite yoo tumte yoo beelessite yoo dheebosite yoo achiin ga'uu baatte riyaadiin sigaa jettee waadii dawaasiritti kamisitti gatte waadii binu ashbaritti gatte raaniyatti gatte saharaa raaniyaa sanitti yoo gatte haraama si galee kanaafi yoo ani radarraa fuudheetiniin kuni Oromoon Amaarofte tuni jarri kun maqaan jaraa eenyuun ka dhugaa hin beekta odeeffannoo gahaa qabda. Okay. Anamma Oromoo Amaarofte kanin jee akka mataa kiyya lafa kaayyadhee qabatamaanis ragaas qabu. Ana kuma gurbaan jechaa ture. Dho'isaasi miti bahara teenya jechuudha. Bahara kana teenya hoosha dhalaan hoggaa dhufte achi buuti. Hoosha keessa. Hooshatti. Maallaqa hooshaa dabarsanii fi ni fudhata dallaalonni. Kanaaf naaf fudhata irratti wal lolu. Nuti dalagituu arabaatii beekachitti. Naaf fudhata irra wal lolan isaan ilmaan Oromoo kan mootummuuf ijoolleen tun asitti nu biratti ni bilbilti. Ijoollee tana waan hooshaa hoggaa erganii ijoolleen tun abalu biratti hin deemu jiraa kana biratti hin deemu jiraan beektu. Dallaala gamaatii fi warra asii kana kan wal qunnamtii qabu. Waan barcaa jeeti dallaalota gamaatii ergan ijoolleen hoggaa barraa gabbuute ijoolleen tiyya meeqaa bu'aa jeen nu gaafata. Maqaa jira waraqaadhaan suuraa kaasestichi ergani eenyu fuudhee eenyu fuudhee dalagattuun geessaa. Nama 10 dhufennaan abaluudhaan ijoolleen kurnanta isaatiin hundaa nuti bara ajajamaadha waan isaan ajajan dalaginaa miree. Ijoolleen kun kaatee dhayti naman qabdu ta nama qabdu nasiib ta naman qabdu tuni bar ifiif maallaqa ergee fideemi uleetu eeggataa jechuudha. Kana caalaa Oromoon Amaarootti eenyutu bare hin jiru. Oromoon Amaarootti yaa asli baas wallaahi bar gurbaa Oromoo qaatiyaana godhee bar sii mutti hin jiru asli barbaadamu jira.
walitti naarin booda dhaabbata. dhugaan jiru kana Jaati hafixatu obsa Ahmed hafixatu qo'a hafixatu. Walitti naarin asin lamaan waa walirraa qabdan. Obsa. Hayye. Ayyaalaw Arabaa fi ziyaashoodde warri Arabaa hojii dalagu achi adanitti oosha godhatee jira. Dhalataa eessatti inni? Awoo bakka taateen beekoon Harargee lixaatiin na fakkaata. Hayye. Bakka taateen beekoon warri achitti dhalaa Oromoo jechuudha achitti dhalaa Oromoo azabee jechuudha azabee azaaba naqee jechuudha. Wallaahi tokkoffaan ayyaalaw kana bakki itti gartee wanni amma achi wanni dallaala komii dallaala eegaleef ni beeyta. Azabanii dhalaa achitti azabanii jechuudha dhalaa ta'an sagaggaalummaa itti hojjetanii jechuudha inni ummataan isaa jechuudha. Anamma warri amma nama dhibbas sagalee as jala jiraa miti. asirratti maka balleessi dhimma dubbatu malee warri maanii karaa jabuutii adaba fayyadaman jecha arrabsoo jecha safuu cabsan fayyadamaa ta'u gonkumaa Jaafe waan sirreessa amma dhalaa bareedduu yoo arge akka ayyaalaw dargaggeessa mataa firiizii kanaa miti jaarsillee itti hafee taaptaap godha jedhi waa'ee miidhaa isaa tumuu mallaqaatirraa ta'e taaptaabii maanii amma nuti dallaalaa sii miti gurraa qabna jechuudha waa'ee kana dhagahaa jirra. Komii dallaalaa wanni jalqabeef